يا رسول الله نافقني متى زتايات النوت نافقت يا سيما زتنافقني من لارقت وسيلة إذا جنجي فريدي نافقت توكو لاما سدي مرقي كمال تيار مرقي فيلا جرو روما رومي كاديت بيتي كأراسيتي وكيني كاديت هون أنا مدهيتين كامر كبيا كبدة بيا فيلا جرا أني كاديت أنا بيتني أراسي مرة فيلته هون ويا أرا المبها يا المبها يسيتي أراسي وفيا فيلا تاو جفتن نمني جوا كان قدّا كان فيلو دندو إنجرو جراني نخاسن جيشو بك أنتا ورا مي أكم ما فكرت هنا وري مركا هوي تنس كرامي سال بعدن جوا قدّا كان أكن متي ركيتني أكم قبتني يبتخيري لما تكشوا أكتي جلا تويتني أكن متي جلا كيتني أكم قوتني قسمت أخيرا جدا أكم قوتني أكم قوتني شيء فكاتي جوا ثنا أكن ما أكن الدبستني كاتني جوا قدّا وانتهي ميلان أكد تجهدو أكد في بسم الله في أرسي كستي جوان بكم على كايتي مرك أفيلاني مركتي كون كمان قالا هدامات أفيلا ما جرو جيتو ملا حمياتي ملا آدا وصون كي ملا حمياتي ملا حميا ملا آدا مالا عادة يجون بفا كميتين قطع mala aadaa jechuun bifa oyitee guddaa kaniin kan qophaa'u san bakka kana fakkaataa isiniin jennaan egaan nuti raawwatan marqa gaawwaa guddaa irra keenyee kunoo affeelaa jirra kunoo arri guyyaa araasiin ulmaa itti baatu jechuudha. Akkana fakkaata marqichi hedduu takkaa mi'aa bareedaadha. Kun akkatti marqadha nyaadha gaafa deettanii siniin jenni jabaadha. Habit marqa marqa habit Romi habit gobaz. لا كيك أكسيسي أكتر تدرك إنك تلقيها ما تدلعي تعرفي نديد أنا نتكلم أسير يلا هلا الراجل يدبوغا ما هرقد أكانغو راجل قلبته يبجمو جلا كنسا ترى منا ما كان جالس ألفا بولا marqi gubate السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو أكم أرى إرجاويتين كبا ديفا موجد وروتا دوبرتوتا دي وروني دوبرتوتا وري ديرسك يا ملك أنكب ديرسك يا هيس ديرسك يا وانيا نياجي سنكب جتني إلما دلو جدا إسنتي موجرة كإلما دلي سنود دلورا وقا كان دلي إني isin gaangeedha kan isin qallabuuf mana teessise waggaa hedduu marfee fudhattanii waggaa hedduu ilma maal nyaachisa yaaboo wanni muluunu riskiidha asitti yaaddu ka itti yaadu rabbii kaaliqaati anni ati laatu tun ilmaan 5 qaba ka'amani kun kadhamanii isinii gala kanaafuu warroonni dubartoota adaraa rabbii umriin kun dhaabattee nama dheeyyitu namoota kurnan kanaaf gonkumaa dhaabattee deebisuudhaaf yaadin tokkoffaa namoota osoo qubeen baratiin quba namatti qaban lammaffaa namoota osoo maqaa ofii barreessuu hin beekin maqaa namaa balleessan sadaffaa namoota akka gaarii fardaatti namoota biroo faana gugatan
tuuta jaldeessaa maqaa namaa fi mataa namaatiin jiraatan. Arfaffaa namoota dhoqqee keessa dhaabatanii akka ati waliin dhoqqee dhiittu si harkisan. Beeki namoonni akkanaa kun amala booyyee qabu. Shanaffaa namoota oolmaan isaanii akka tiisisaatti dhoqqee keessa ta'e. Beeki namni hiika tiisisaatti mandhee ijaarate kannisa wajjin damma dammeessuu hin danda'u. Jahaffaa namoota safartuu fi ragaa tokko malee yeroo hundaa yaadni kan kee sirrii miti jedhanii si mormuu fi si qeequudhaaf yaalan. Torbaffaa namoota dheedhii haga isaan bilchaatanitti ati wajjin gubattu. Saddeettaffaa namoota dhimma sin galchinee fi isaanis hin galchine